Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii amma oduu isinitti himnaa oduu waliin ana Wiidamiseeti. Hangafoota oduu. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa ayyaana fiichee Cambalaalaa laalchisee ergaa bagachiin isin ga'e dabarsaniiru. Lammiileen 70,000 ta'an Saawud Arabiyaatti akka deebi'an haalli mijaa'u ministeerri dhimma alaa beeksise. Itoophiyaanota dhaloota lammaffaa har'a gara biyyaa dhufaniif simannaan taasifameera. Piroojeektiin misooma kooriidarii magaalotaa carraa investimentii, turizimii fi daldalaa akka bal'isu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksise. Hirmaattota marii biyyaalessaa adda baasuun aanaalee 850 xumuramuu koominikeeshiniin marii biyyaalessaa beeksise. Magaalaa Jimmaatti ayyaana Iid al-Faxir sababeeffachuun oomishaalee garaagaraa gatii madaalawaan dhiyeessuu waajjirri daldala magaalichaa beeksise. Bal'ina oduutti isin dabarsa. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo uummata Sidaamaa biratti bifa ho'aa ta'een kan kabajamu ayyaana fiichee Cambalaalaa bakka ittiin singee jechuun ergaa dabarsaniiru. Ayyaanni fiichee Cambalaalaa ayyaana jijjiirraa baraa fi ayyaana guddaa uummata Sidaamaa biratti bifa ho'aa ta'een kan kabajamu ta'uu ibsuun saboonni, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa aadaa fi duudhaa garaagaraa qabaachuu, dagaagsuu fi kabajachuun Itoophiyaaf miidhagina ta'u kan kaa'e ibsi kun uummanni Sidaamaas mirga ofiin of bulchuu gonfachuun aadaa fi duudhaa isaa guddifachuun uummattoota obbolaa biroo waliin ta'uun tokkummaa fi jaalalaan jiraachuuf qabsoo taasisaa tureen jijjiiramaan booda naannoo hundeeffatee karaa guutuu ta'een of bulchaa jiraachuus eeraniiru. Ayyaana kana sababeeffachuun pireezidaantiin naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo pireezidaantii naannoo Sidaamaa fi uummata Sidaamaan waliin ta'uun hojii obbolummaa sabdaneessaa dagaagsuun eegalamee cimsuuf kan hojjete ta'uu beeksiseera. Ayyaanni kun kan gammachuu fi kan badhaadhinaa akka ta'u hawwii gaarii ibsuun ragaan koominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Koreen lammiilee 70,000 ta'an Saawud Arabiyaatti akka deebi'an haala mijeessuun hundeeffamuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa 70,000 ol ta'an yeroo ammaa magaalaa Saawud Arabiyaatti dameewwan tursiisa garaagaraa keessatti hidhamanii jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa obbo Nabiyyuu Taadilaa ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin akka eeranitti koreen biyyaalessaa kun dhuma torbee kanaatti gara Saawud Arabiyaatti imaluuf akka jiru himaniiru. Torbanoota darban ministeera dhimma alaa Itoophiyaa karoora baqattoota Saawud Arabiyaa jiran gara biyyaatti deebisuun marsaa sadaffaa 70,000 ta'an irratti xiyyeeffate ifoomseera. Obbo Nabiyyuun akka dubbatanitti koreen deebisiisaa kun dhaabbilee federaalaa 16 kan ijaaramedha. Kanaan boodattis guyyaatti balaliiwwan xiyyaaraa 4 torbanitti 12 lammiilee kana deebisuuf akka karoorfame ibsuun kanaan dura ji'oota 9 darban keessa lammiilee 50,000 ta'an gara biyyaatti deebifamuu Nabiyyuun ibseera. Itoophiyaanota dhalattoota lammaffaa marsaa lammaffaa gara biyyaa dhufaniif buufata xiyyaara idil addunyaa Booleetti simannaan taasifameera. Ministeera Turizimii Ambaasaadar Naasisee Caalii fi Ministeera Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo akkasumas hooggantoonni mootummaa olaanoo sirna simannaa kanarratti hirmaataniiru. Ambaasaadar Naasiseen ayyaana yeroo itti aanu kabajan bakka dhaloota isaaniitti kabajuuf Itoophiyaanonni dhaloota lammaffaa hedduun marsaa lammaffaaf gara Itoophiyaa dhufaa jiraachuu ibsaniiru. Itti dabaluunis lammiileen kunneen yeroo turtii isaanitti yeroo gaarii akka dabarsaniif qophiin taasifamu himaniiru. Akkasumas waamicha marsaa jalqabaan muddee 20 hanga amajjii 30 2016tti Itoophiyaanonni dhaloonni lammaffaan hedduun gara biyyaa hidda dhaloota isaanii akka dhufan himaniiru. Naannawicha bu'uuraalee misoomaa walitti hidhuuf piroojeektiin misoomaa kooriidarii Itoophiyaa magaalota garaagaraatti hojiirra oolaa jiran kan jedhan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluun. Magaalonni teekinooloojiin kan ammayyaa'anii fi carraaleen investimentii fi hawwachummaa turizimii magaalotaa dabaluuf kan kaayyeffate ta'us himaniiru. Kanumarraa kan ka'e naannawicha dameewwan geejjibaa, baaburaa, bishaan, elektiriikii akkasumas bu'uuraalee misoomaarra darbee sagantaalee garaagaraa waliin qindeessuun kan hojiirra oolfaman ta'us ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti sagantaa misoomaa kooriidariin naannawaalee duraan misoomaan kanneen hin misoomsamne walitti hidhuun magaalattii akkuma maqaa ishee miidhagdu taasisuuf yaadame hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Piroojeektichis tajaajila daldalaa fi geejjibaa saffisiisuuf tumsa kan jedhan Dr. Laggasaan kunis jireenya lammiilee akka fooyya'u magaalattiin jireenyaaf mijattuu akka taatuuf guddina biyyaaf kan gumaachu ta'uu dubbataniiru. Akkasumas hojiilee qonnaa arfaasaaf qophiin duraa barbaachisaa taasifamaa akka jiru himaniiru. Aanaalee 850 fi bulchiinsa magaalotaatti hirmaattota marii biyyaalessaa hojii adda baasuu guutummaatti xumuramuu koominikeeshiniin marii biyyaalessaa beeksise.
Kominikeeshiniin marii biyyaalessaa adeemsa hojichaa ilaalchisuun ibsa kenneera. Itti gaafatamaan quunnamtii uummata kominikeeshinii obbo Cibabuu Taaddasaa ibsa isaaniin akka biyyaatti aanaalee 1,300 akkasumas bulchiinsa magaalotaa geggeeffamaa jiraachuu ibsan kana keessa 850tti guutummaatti xumuramuu ibsaniiru. Hojiin hirmaachotaa fi ajandaa adda baasuu aanaalee Affaar, Gaambeellaa, Kibba Lixaa, Itoophiyaa, Benishaangul Gumuz, Sidaamaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti xumuramuu himaniiru. Hojiin itti aanu naannolee Amaaraa fi Tigraayitti ta'uu eeruun naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa waan jiruuf gufuu ta'uu kaasaniiru. Akka biyyaatti hanga ammaatti hirmaachonni 130 kan filaman yoo ta'u, namoonni 14,000 ta'an ammoo filannoo ajandaa irratti waltajjiin fuulduratti geggeeffamu irratti akka hirmaatan obbo Cibabuun dubbataniiru. Magaalaa Jimmaatti ayyaana Iid al-Faxir sababeeffachuun oomishaalee qonnaa fi indaastirii gatii madaalawaan dhiyeessuun waajjirri daldala magaalichaa beeksise. Gabaa ayyaana sababeeffachuun dhaabbate kun guyyoota 3 kan turu ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjirri daldala magaalaa Jimmaa obbo Haayidar Dirrib akka ibsanitti ayyaana Iid al-Faxir sababeeffachuun daballiin gatii mudachuu waan danda'uuf sana ittisuuf gabaan ayyaanaa kun qophaa'es jedhani. Jiraattonni magaalichaas gatii madaalawaan oomishaalee bakka tokkotti argachuutti hedduu gammaduus himaniiru. Oduun keenya kanaan gammaatti ture waan daawwattaniif galatooma.